የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሚያከናውናቸው የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መነሻ በርካታ ዜጎችን በተለያዩ ሀገራት ከሚያጋጥማቸው ችግር ደህንነታቸው ተጠብቆ ለማውጣት የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። ከሰሞኑ በመካከለኛው ምስራቅ የተከሰተውን ችግር ተከትሎ ዜጎችን ከሊባኖስ ወደ ሀገራቸው መመለስ እንዲቻል በተወሰደ ቁርጠኝነት ዛሬ ብቻ 51 ዜጎች ኦቦሎኒ ኬኛ ፔሩት ኬሰ ጅርተን baga gammadda sinin jecha ashama harkafuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma viidiyoo argitanii kana jechuudha, akkuma jalqaba irratti argitan kana ani kana isinii qabadhee dhufe yeroo ammaa kana biyyi Peeruutii yookaan Liibinaan jechuudha baay'ee rakkoo hamaa keessa akka jirtuu fi baay'ee ijoolleen teenya sodaadhaan guutamanii baay'ee tokko karattiin ba'an dhabanii keessattuu ijoollee madaamii faana jirtu osoo hin taane maaliif jennaan ijoolleen mana madaamii waan eebbise bira jiranii madaamiin bakkuma deemte hunda fudhattee wajjiin deemti. Garuu haa ta'uti ijoolleen miskiinni jechuudha kan badanii ala hojjetan ijoolleen waraqata hin qabne ijoolleen iddoo deeman hin qabne rakkoo cimaa keessa jiru. Maaliif jennaan yeroo ammaa kun Peeruutiin tokkoffaa irratti biyyattiin akkana taatee jirti. Isaanuu dhumatanii badanii dalagaan hin jiru. Akkasumas immoo namni dalagatu malee maallaqa argatee waan nyaatan argatu rakkoo gurguddaa keessa akka galanii hin beekama jechuudha. Kanamni har'a duuna boru duuna jedhanii kan eeggatan keessaa isaan tokko turanii. Garuu haa ta'uti immoo galanni waaqayyoof haa ta'u amma mootummaan jechuudha haala sirreessee fi jira akkaataa biyyatti galan sirreessee fi jira waan ta'eef obboloota koo adaraa carraa kana of jala hin dabarsina. Carraa kanatti fayyadamaati gara biyya keessanii galuu yaaladha. Immoo lafa kanarratti waa lamatu jira isiniif galee amma namoonni carraa kanatti fayyadamanii galuuf hanqinna dhabanis jiraachuu danda'u. Akkam yoo jettanii ijoolleen teenya biyya ormaatti ni dalagu malee baay'een isaanii maallaqa kan harkaan qabnetu taraa jechuudha. Maaliif jennaan gizee nuti biyya ormaa hojjennu maallaqa arganne kaan namaa kennu kaan akkas godhuudha malee boru waa taana laata jennee duubatti namni hin qabannu jechuudha. Amala shamarran biyya Arabaa keessa tokko isa kana jechuudha kan nu miidhe tokkoffaa irratti isaa kana jechuudha. Boru maal taana wanta guyyaa keessa nutti dhufu hin beeknu jennee waan tokkoon of hin eennu ijoolleen akkasii jiraachuu dandeechu. Anamma wanni olumaa galatti isiniif himu amma yeroo ammaa kanatti oonlaayiniidhaan ni mazaggabamtu. Ijoolleen haalatti mazaggamta wallaaltan warri waraqata hin qabne jechuudha maqaa paaspoortii keessanii hin beektu. Namni maqaa paaspoortii ofiirra jiru namni wallaale hin jiru. Akkasumas immoo lakkoofsa paaspoortii keessanii namoonni fudhattanii baatan jiraachuu dandeechu. Namoonni immoo hin beekne jiraachuu dandeechu kun hin beekamu. Isin walumaa galatti amma maqaa paaspoortii keessanii akaakayyuu keessanii ganda keessan kana maaragaan galmooftu jechuudha. Yeroo galmooftan kana haala kanaan galmooftaniitti oonlaayiniirra galmooftu carraa biyya galuu ni argattu. Mootummaan amma namoota hedduu gara biyyaa galchaa jira, gara biyya ofii fudhachaa jira waan ta'eef waaqayyoon biyyattii san keessaa sinaa baasu. Warroonni immoo madaami sina taalaltee biyyi tun qabbana ta'uu dandeechi, furmaata argachuu dandeechi. Taa'aatii nabira ta'in galinaadha taa'asuma sinin jette carraa kana sin jala dabarsuu jiraachuu dandeechi. Isin immoo carraa kanatti fayyadamuu jecha kutadhaati ka'aa jechuudha. Maaliif jennaan biyyoota gubachaa jirtu biyyoota badaa jirtu kana osoo ijaan laaltanii hin badina. Carraani keessan biyya Arabaa jira yoo ta'e carraan keessanii ammallee biyya Arabaa deemu yoo ta'e biyyoonni Arabaa kuuwwan fakkeenyaaf kan akka Joordaan Peeruutiin tokko dhiifama. Joordaan illee deemuu baattanii shaggeedha. Joordaan illee biyya gadi jechuudha bakka Itoophiyaa lammaffaa jechuudha. Joordaan fi Peeruutii jechuun haa taatudha warruma keenya irraa fagaannaa maatuma keenya irraa fagaannaadha malee namni bakka garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf yoo waaqayyoon sin gargaaree biyya abbaa keessanitti galtanii haalli isinii mijachuu danda'e immoo haalli jireenya isinitti ulfaate
dhufuu ni dandeechu jechuudha. Amma Saudiin kun warroota afaan beekan warroota hojii danda'an akka malee fudhachaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee fudhachaa jira, ijoollee hedduu fudhachaa jira. Biyya kana afaan beektanii dalagaa beektan taanaan ji'a tokko ji'a lamarra isinitti fudhatu. Sanuummoo yoo dhuftan immoo ani wanni isin jedhu yoo dhuftan dallaalan hin dhufina. Kara seeratiin kara imbaasitiin guuttadhaati, kara imbaasitiin koottaa. Imbaasiirraa yoo dhuftan maallaqallee baay'ee isiniin gaafatanii maallaqallee hagam kaffalee yeroo ammaa kana yeroo jireenya qaala'e kana paaspoortii harkaa qabaatte taanaan paaspoortiin kee ta'ee si harka jiraate taanaan 6,000 7,000 caalaa hin kaffaltu jechuudha. Garuu dallaalaaf immoo 50,000 60,000 kaffaltanii dhufuu dandeechu. Kanaaf dallaalan of hin nyaachisiin jechuudha. Kara seeratiin guutatii kara seeratiin koottaa. Yoo turellee isinis immoo boqonnaa argattu jechuudha. Feetan immoo Dubaay illee deemuu ni danda'ama. Ijoollee nama afaan beekan Dubaay illee yoosuma deemu jechuudha. Kanaaf asii gallee maal taana hin jedhina. Yoo minaalbaata akka ijoolleen peeruuti jechuuf jettan maallaqni hin jiru waan ta'eef keessattuu ijoolleen harka ala hojjettanii harkumaa gara afaanii akkasumas kiruma manaa minaamina kana ofirraa hojjetachuu dandeechu. Saniin booda uumaa hojjechuu dhabuus dandeechu waan ta'eef Waaqayyoon isin haa gargaaru. Isinumti nagaadhaan galaa fayyaa keessaniin galaa kan itti isin jiraachisu Waaqayyoodha waan ta'eef Waaqayyootti of kennaatii ibidda kana keessaa jechuudha. Isin cubbuun goone badiin qabdanii uumaan balleessine hojjetachuu biyya sannaxxanii nama ta'uu biyya sannaxxan malee rakkoo tokkoo fi miti jechuudha. Isin kan biyya sannaxxanii Waaqayyoon immoo akka namaatitti dabarsee diinatti isiniin kennu laphee qulqulluudhaan amantaa qabdaniin Waaqa keessa yoo kadhattanii nama taatu jechuudha. Akkuma amma maal jedhama Waaqayyoon isin haa baasu akkuma jedhamu jechuudha. Kaayi isinis jireenya biyya sanatti waan ta'eef Waaqayyoon keessa isin qoode odoo biyyattiin kan gubattu ta'e biyyattiin kan dhumattu odoo ta'e isin garaa qulqulluudhaan Waaqa keessan kadhattan taanaan Rabbii keessan kadhattan taanaan Waaqayyoon immoo isin fooyee keessaa jechuudha. Keessaa isin fooyee kophaatti isin hambisee isaan odoo dhumatan isin bira isin hafuu dandeechu jechuudha. Isin biddeena biyya sannaxxani nyaannee ta'u jijjiirra nama taana jettaniiti malee biyyattiin akkana taati hin jenne cubbuun goone biyyattii sanitti ni fayyaddan. Isaantu cubbuu isin irratti godhe malee isin cubbuu wayitu hin goone waan ta'eef Waaqayyoon immoo isin baasaa isin immoo jabaadhaa carraa kanatti fayyadamaa biyya keessan galaa maatii keessan argaa. Maaliif jennaan odoo ibidda saniin gubattanii osoo waa taatanii wayi maatii keessan argitu wayi biyya keessan argitu. Kanaafuu maatii keessan argaati yoo jireenyi isinitti hammaatte biyyoonni guuttee jirti kan akka Kawaateer, Omaan, Dubaay, Saudii biyyoonni hedduun banaa jirti. Kuwait illee akka waan banamaa jirtuuti jechuudha. Inni hojjetattu jechuudha. Immoo jireenyi biyya Arabaa bichaatti miti kan nama jijjiirtu. Biyya Arabaa qofa hojjetanii fi miti kan nama jijjiirtu. Akkasis jedha obboloota kooyi jireenya keenya mo'annaa jettanii ibidda kana keessa teechanii ibidda kanaan of hin gubinaa dhugaan siniin jedhaan. Maaloo kuni anaajuu kan gurraan dhaga wagana kan na sodaachise isin kan sagalee dhageechan kan ijaan laaltan waan inni ta'u mulu ka warroonni dhiyootti jirtan ijaan laaltuun argitu warroonni kuwwan immoo gurraan dhageechu kan biyya fagoorraa amma biyyoota dhukaasni biyyoota dhuka'u biyyoota hedduu sochoosee jira. Dirreen kirkirtee jirti sababa kanarraa kan ka'e barri kun bara dhumaati. Waa hedduun mul'achaa jira mallattooleen bara dhumaayi. Waaqayyo nama haa baasu hunduma keenya yaa baasu Waaqayyooni. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota kiyya baga Rabbiin sin gargaaree baga Waaqayyoon sin gargaaree isinis immoo ofitti jabaadhaa waan sin barbaachisu waan gochuu qabdan hunda isaatu godhaatii gara biyya keessanii galaa isiniin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa warroonni jalqabaa kaatanii hanga ammaa na wajjin turtan ulfaadhaa galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.